Tole, akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa bakka isin jirtanitti nageenyi kan koo isin qaqqabuun isiniin jedha. Har'a dhimma tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee dhimmichi maa inni beeksisa barattoota yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiranitti baratan ilaallatudha. Beeksisi kun wanta ministeerri barnootaa qopheessee ofii isaatii yuunivarsiitiitti gadi lakkiseedha. Gadi ergeedha. Sunis maal inni barattoonni yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiru seenanii kanaan dura bara 2012 jalqabee sababa koovidiitii fi akaadaamik kalaandarii adda addaa fayyadamaa akka isaan turanidha kan inni kaasu. Kana jechuun kalaandarii dhaabbataa miti jechuudha. Inni tokko yeroo inni fixu tokko immoo hin jalqabaa, yeroo tokko barattoota fichisiisee gaggeessu, tokko immoo hin galmeessaa. Bifa akkasii ture jechuudha. Wanta wal duukaa jalqabee wanta wal duukaa xumuruutu hin turre jechuudha. Amma garuu bara 2017 irraa jalqabee ministeerri barnootaa ofii isaatii akaadaamik kalaandarii yeroo itti barattoonni yuunivarsiitii seenuu qabanii fi yeroo itti yuunivarsiitii hundumaayyuu jechuudha kan Itoophiyaa keessa jiru. Yuunivarsiitii naannoo 44 naannoo 45tu tajaajila baruuf barsiisuu kennaa jira waan ta'eef yuunivarsiitii hundumaa keessatti xalaa gaafa 8 barreessanii jechuudha. 8/12/2016 barreessanii yuunivarsiitii hundumaaf beeksisee jira. Lehuldum yuunivarsiitii jedhee jira. Innis maa inni yuunivarsiitii hundumaaf akaadaamik kalaandarii bara kanaa beeksisuu kan jedhu qabatee dhiyaate jechuudha. Suni sababa xalaan asirra jiru kun kallattiidhaan kan ministeera barnootaa irraa ergameedha. Suni maal mul'isuu fi kallattiidhaan asirraa ergame jechuudha. Kun loogoo ministeera barnootaa kan Itoophiyaati. Kun immoo xalaa isaan barreessanidha. Kalaandariin immoo itti fufeetii jira akkasitti. Kanaaf achi keessa maaltu jira yoo jettanii akkas jedha dhimmi xalaa kanaa gabaabsee gaafan qabu. Akkuma silasnii kaasee bara 2017 jalqabee akaadaamik kalaandariin yookaan kalaandarri barnootaa tokkicha yookaan immoo kan ministeerri barnootaa baase kanaan deemuu akka qabu, yuunivarsiitii kamtillee kan hordofuu akka qabuu fi barattoonni yoom waamamu bara 2017tti yoom yuunivarsiitii seenu kan jedhu barataa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa shanaffaa jechuudha. Post graduate'inis under graduate'inis jechuudha. Digriinis digrii lammaffaas yookaan immoo PhD'nis kan jedhudha. Kun 2017 jalqabee sababa koovidiitiin inni kanaan dura olii gadi 2012 jalqabee inni olii gadi dhaamaa ture. 2017 jalqabee barattoonni yeroo tokkicha akka isaan seenuu qabanii fi yuunivarsiitiidhaan immoo yeroo tokkicha xumuranii akka isaan bahuu qabanidha. Kan inni kaa'u. Kanaaf amma waamichi barattootaa kan bara 2017 yoom yoo jettanii first year undergraduate students reporting date kan jedhee jiru undergraduate kan ta'e yookaan immoo barataan digrii jalqabaa baratu fulbaana 7-8 yuunivarsiitii seena. Fulbaana 7-8 guyyaa waamichaa yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu biyya kana keessa jiru hundumtuu barattoota itti simatudha jechuudha. Darbee guyyaan 7-8 gaafa waamichaa yeroo ta'u fulbaana 9-10 immoo registration for undergraduate and postgraduate regular and non-regular students report godhu sanaan booda immoo hingalmaa'u jechuudha. 9-10 immoo hingalmaa'u peenaalitiidhaan warri booda afanii dhufanii fulbaana 13 galmaa'uu jechuudha. Guyyaan itti sana booda guyyuma gaafa 13 sana ammasii barnoonni seemisteera tokkoffaa hin jalqabaa jechuudha. Fulbaana 13 jechuudha. Kanaaf akka durii onkoloolessa yookaan immoo ji'a sadasaa keessa waamamuun hin jiru jechuudha. Hundumtuu fulbaana 7-8 yuunivarsiitii seenuu akka inni qabudha barataan hundumtuu. Kun kanaan utuu jiru yeroon itti xumuranii ba'an immoo jechuudha. Yeroon itti seemisteera lammaffaallee xumuranii ba'an yeroo tokkicha waan ta'eef innillee qormaanni seemisteera lammaffaa
Juun yookaan immoo sanee gimbootii jechuudha. No, gimbootii 28 yookaan immoo juun sanee akka Awurooppaatti suni sanee 5 hanga no gimbootii 20 hanga 25tti qormaata seera lamaffaa qoramu ijoolleen sanaan booda mooraadhaa ba'u jechuudha. Gimbootii gaafa 25 booda barataan yuunivarsiitii keessaa ba'a jechuudha yookaan caamsaa 25 booda yuunivarsiitii keessaa gara mana isaatti deebi'a jechuudha. Semisteera lamaffaa xumura jechuudha. Exit exam for undergraduate students class. Warri exit examii qoraman warri eebbifamtoonni immoo gaafa sanee lamaa hanga 10 qoramu jechuudha. Kanaaf onkoloolessa lamaa amma 10tti ta'a. Yeroon immoo warri eebbifaman kun eebbi isaaniitti raawwatu sanee 12 hanga 15 gidduutti barattoonni hundumtuu eebbifamaniiti adeemu. Barattoonni kutaa 12 immoo yeroo isaaniitti entrance examii fudhatanii sanee 10 hanga 27 ta'a jechuudha. Yeroo kana gidduutti kan sirni baruuf barsiisuu bara 2017 akka ministeerri barnootaa Itoophiyaa beeksisa baasetti yookaan immoo karoora baasetti itti raawwatamu jechuudha. Kanaaf isa kana qabadhaatii bifa kanaan yuunivarsiitii keessanitti adeemuudhaa fi ammumaan qophii eegalaa kana jechuun faayinaansii yookaan immoo tiraanspoorteeshinii qopheeffachuudhaan jala qophaa'aa kan jedhuufan beeksisa kana isinitti immoo barbaachise malee sooshaal miidiyaa adda addaa irraa argachuu dandeessu. Feesbuukii irraa yookaan immoo fuula ministeera barnootaa irraa argachuu dandeessu. Garuu immoo jala qophaa'aa akka durii turee waama jettanii hin taa'inaati. Tiraanspoorteeshinii isin barbaachisu yookaan immoo qarshii geejjibaa jechuudha qopheeffadhaati. Bifa kanaan nagaadhaan nu kottaa jennaa bakka jirtanitti nagaa ta'aa. Isa kana isinitti muufanii irraa barbaadee jechuudha barattoonni kan keenya yuunivarsiitii adda addaa irra jirtan.